Ashama ilmaan Oromoo kan addunyaa irratti argamtan hunda keessan nagaa fi jaalalli qilleensa qaxxaamuree bakka isin jirtanitti isin haa ga'u. Isiniin jecha guyyaa har'aatana walaloo gabaabduu waa'ee qeerroo fi abbaa qeerroo bifa isinii galuun daqiiqaa takka jecha ergaa daqiiqaa takka kan sa'aatii isinitti hin fudhanne kan isin hin dadhabsiifne hanga dhumaatti nacaqasa waqaa daqiiqaa takka iyyuu hin geessu. Kanaaf bifa gabaabaa ta'een qeerroo fi abbaa qeerroo maal akka ta'e isiniif ibsa jechuudha. Akkuma beekamu Facebook jala warroonni jirtan walaloo hedduu isiniif barreessaa ture waa'ee biyyaa, waa'ee gootaa, waa'ee hiyyummaa, waa'ee qabsoo Oromootis haala gaariidhaan barreessaa. Har'a immoo walaloo gabaabduu kana sagaleedhaan isin dhageessisa. Walalichi Facebook irratti barreesses anuma ta'uu akka naaf hubattanii isin gaafadha. Har'a immoo sagaleedhaan isin dubbisa. Walaloo gabaabduu jechuudha. Maqaa keenya qeerroo jetti mata dureen. Maqaa keenya qeerroo nurraa mulqitanii girrisaa jettanii nutti moggaaftanii jecha kan keessaniif nutuu bakka hin qabnu. Girrisas nuun jettan haamileen nu cabsu gochaaf jechi keessan yoomuu nu laaffisu jabeessee nu cimsee qabsoof nu kakaasa duubatti hin deebinu abdii keessan mura silaa gantuun duruu galata waa beekti ergamuu baratte ergatuu hin beektu kanaaf jiga baaftee keessa fi alalleen nurratti bobbaafti. Maqaa hayyuu keenya abbaa qeerroof qarree maqaa tureessuudhaaf hidhattee ol kaate hayyuu dhugaaf kaatu kan biyyi abdatu xurii itti faaltee giraas maachi jettee waan baay'ee dubbatte walola dharaatiin baay'ee odeessite garuu siif hin taane wanti ati yaadde onnee sabaa keessaa buqqisuudhaaf kaate innuu hin buqqaane onnee sabaa keessaa iddaan gad dhaabbate isiniin jedha. Galatoomaa isin jaala maqaa kiyyoo na baruu barbaadda maqaan kiyya kan sirriidhaa kiyaa qabdaati galatoomaa Oromoo Forest.